akkam jirtu hordoftoota keenya. Hore garekiya hore garekiya hore ni lowani hore sin olani hore. Qophicha qopheessee kan isin biraan ga'u dhaabbata promooshinii miidiyaa Abdii Luuceeti. Karrayicha warra fantaalee baasee dullachaa sanan si jaalle ansin abdadhaa mamu shakkee. Karrayicha warra fantaalee baasee dullachaa sanan si jaalle ansin abdadhaa mamu shakkee kan abbaa gadaa sagale. Karrayicha warra fantaalee baasee dullachaa sanan si jaalle ansin abdadhaa mamu shakkee. يا سريع بالكرامة يا شفيع بالسلامة حقسنا يا نور زينوم أنا جينك سقمو ويفسي أمتنمون سيفابيين انتو لنور السنو يا شيخنا شوسي امباري أنا جيو Qophii keenya irratti immoo yoo yaada qabaattan yoo qeeqa qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaatiin bilbiltanii akkasumas karaa imeelii keenyaatiin nu barreessitanii nu biraan ga'uu ni dandeessu. Karri keenya banaadha. Akkasumas immoo qophii kana YouTube irrattis hordofuu ni dandeessu. Oomishaa fi tajaajila keessanis beeksifadhaa. Nuti bakka isin jirtanitti dhufnee hojjechuudhaaf wanti nu daangessu hin jiru. Sabako galanako kane tokkummaani jibbine herreefamnu olee kudha tokkoon biyya keenya irratti gabromnu jedheessa. Sabako galanako kane tokkummaani hanga yoom nu doorsifte dhuftee sabni bichuuni biyya keenya irratti gabromnu jedhe sabni guddaan.